Gaa'essa akkam ooltanii nagaan isiniif haa ta'u baga jiraattan yoo dhufnee jirra akkami nagaadha fayyaa qabdu baga jiraattan baga gammaddanii hordoftoota kiyyaa jaallatamtootaaf kabajamtoota kan biyyoota garaagaraa irraa teessanii nu daawwataa jirtanii akkuma suura armaan gaditti argaa jirtanii milishaa gandaati yookaan obboleettii keenya akkasumas dhalattuu gandallee maqaa dooniin ta'u akkasumas dalagannaaf gara biyyarraa biyya biraatti deemtee poolisiin yookaan milishaan gandaa ispoortii dalaskiisuu yookaan kushaappii dalaskiisuudhaan sooshaal miidiyaa kanarraa viidiyoon ishee haala ajaa'ibaatiin deemaa ture. Yeroo ammaa kana keessa namtichi yakka suukanneessaa irratti raawwate kuni to'annaa seeraa jala oolee jira. Akkasumattis immoo itti gaafatamtoonni hooggantoonni biyya bulchaa jirtanii galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Yeroo baay'ee dubartoonni mirgi isaanii dhiibama. Akka mirgi isaanii dhiibamuuti akkuma isin argitan hedduu mirgi haadha ijoollee kanaa dhiibamee jira. Dubartii akka kanatti dubartii haadha ijoollee lama abbaa manaa malee ijoollee guddifataa jirtu boqqolloo muka lama cabsattee sababa kanarraan kaasee hattummaa itti moggaasee haamilee haadhummaa gaccabsee mataa ishee gadha'ee ispoortii dalaskiisaa viidiyoo irraa waraabaa gama sooshaal miidiyaa irratti viidiyoon harkaa miliqxee baate. Yeroo ammaa kana keessa immoo inni immoo to'annaa seeraa jala ooluunsaa baay'ee na gammachiise. Osoo sin ta'ee osoo haadha kiyya ta'e akkasii jettanii yaaduu dandeessu. Haadha jechuun salphaa sanitti fakkaatiin haadha jechuun hatteetu si nyaachifti yoo dhukkubsatte illee hattee si yaalsifatti. Soo kanaafuu waan haadha kanaa baay'ee tokko na gaddisiise yeroon viidiyoo sana argu. Har'a garuu nan gammade. Namni sun qabamee to'annaa seeraa jala ooluu isaatti hedduu tokko gammade. Akkasumas aloonni boodaas akka yakka haadha kanarratti raawwatame warra kaan irrattis akka raawwatamne to'annaa seeraa jala oolee jira. Yeroo baay'ee milishaan gandaa keessaa osoo waan baratiin otoo seeraa fi heera hin baratiin cal jettee dhaqxee meeshaa hidhattee haadholii mandara keessaa hin tumin. Kun kaa horaabessa. Dura heeraa fi seera baradhu. Duraan dursee maaliif kushaappii dalaskiisuu dhaqxe? Gama seeraatti hin dhiyeessitu maaliif viidiyoo irraa waraabuu dhaqxe? Ijoolleen ishee hin guddatti. Ilma dhiiraa of jalaa qabdi. Mucaa durbaa of jalaa qabdi. Viidiyoo kana gaafa laaltu ijoolleen ishee maaltu itti dhaga'ama? Haati ofii dhabdee hin qabdu. Haati ofii waan isheen namaan taane hin jiru. Haadha jechuun salphaa fakkaata garuu namoota gariitti. Soo kanaafiyyuu itti gaafatamtoonni mootummaa hooggantoonni seeraa baga to'annaa seeraa ol jala oolchitanii akkuma isin dubbattanis dhugaadha. Gama mirga dubartummaas sarbee jira namtichi kun. Hundaa'uun to'annaa seeraa jala ooluu miti tumamuu nuti xiqqaataan jedha akka kiyyatti. Keessumaa warra poolisoota jettanii har'a yeroo ammaa kana keessa hooggana jettanii aangoo qabattanii jirtan kun seera biyyittii baradhaa. Seerri akkamittiin akkana godhaa? Waa'ee seeraa osoo hin baratin cal jettanii namarraa viidiyoo waraabuun yakka guddaadha bara. Namni tokko hojii mootummaa jala qaxaramee jiru viidiyoo nama warraa waraabuun hedduu yakka guddaadha. Haati kun maal balleessite? Ijoolleen harkatti beeloftee guyyaa arfaffaa qoonqoo duuf jennaan boqqolloo isheetii cabsadheetti. Biddeena ooftee nyaattuu jennaan biddeena illee nan toshaa hojiin hin dhabame. Mana kiraa keessan galaa birrii 400 abbaan manaa ijoollee natti gatee badee jette. Garuu dhugaa rabbii akka naannaa keenyaatti namni tokko rakkatee boqqolloo cabse itti dabaleetu callaa manaa hammaaree kennaafi akkanattan beekan. Garuu immoo yartuu fi gantuun biyya bakkan buutu ganda bakkan buutu. Dhugaa rabbii akka naannaan aladheetti jechuudha. Namni tokko rakkatee boqqolloo muka tokkos muka lamas yoo fattoskate maaliif kana goote yoo jedhani nan rakkadhe yoo jedhani itti dabalaniitu kan biraa callaa manaa hammaaranii fi asheeta sanallee cabsanii fi callaallee mana keessaa hammaaranii fi itti dabaluuf. Garuu akka kanatti haadha kee gadi baaftee viidiyoo irraa dalaguun ispoortii bu'i jechuun kuni gocha suukkanneessaa yookaan gocha fokkataadha akka kiyyatti. Kanaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanillee sheerillee sabskiraayibillee gootanillee oma isiniin qocca'u. Kun yaada kiyyadha.
sinittaa toluu harmee teenyaa abshir mataa gadi hin qabatinaa haati ofii akkasuma cabdee akkasuma kuftee akkasuma hattuu taate osoo nyaatiin nyaattuu taate akka kanatti nama guddisti ilmoo isheef jecha ilmoo waan nama hin gooneen jiru ilmoon dhabeen beektu ilmoon fidii malee nan dhabeen hin jiru ilmoo bira waan isin beekuu qabdan boqqolloo muka lamaaf jettee akkamittiin viidiyoo irraa waraabdatti waa'ee miikoon kaa kottee duudaa namni fayyaa qabu akkamittiin boqqolloo muka lamaaf jedhee viidiyoo irraa waraabame osoo fayyaa qabaatte viidiyoo boqqolloo muka lamaaf irraa waraabda osoo nama fayyaa qabu taate fayyaan qabdu malee namni seera biyya bulchuu tokko akkamittiin boqqolloo muka lamaaf jedheetu dubartii ispoortii waraabsisame ispoortii dalagii jedhanii kushaabbii buu jedhame birri dhibba yoo qabaatte birri 50 kennituufi kanaan buskutii bitii galiif jette maaliif ispoortii buusuun maaltu fidame dhibanne kaa dhugaa bakka ispoortii sanatti baay'ee qalbiin kiyya na cabde dhugaa rabbi nyaattee garaa hin qabdu lafatti gonfamtee ispoortii dalagdi kushaabbii buusisa naadhatullaa aleek raamanni rabbi sirra